Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Odeeffannoo lola Israa'eliif Hamaas gidduutti deemaa jiru irratti xiyyeeffate isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Israa'el waraana Gaazaatti geggeessitu kan itti fufu ta'uu ifoomsite. Ministeerri dhimma alaa Israa'el biyyi isaanii deeggarsa idil addunyaa argattes argachuu baattus waraana Gaazaa akka itti fuftu dubbatan. Waraanni kun haala marra jiru irratti haa dhaabbatu jechuun Hamaasiif kennaadha jedhan ministeerri dhimma alaa Israa'el Eli Cohen. Sababa waraana kanaatiin lammiileen nagaa Filisxeem ajjeefamuun akkasumas gidiraan namoomaa Gaazaa keessatti dhalate daran ammaachuun isaa Israa'el irratti dhiibbaa uumaa jira. Kora waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN kibxata darbe ture irratti yaadi dhukaasni hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhu sagalee caalmaan raggaasifamees ture. Kanarra darbees haasaa jajjabaa kan dhageessisan pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el sababa haleellaa boombii jumlaan Gaazaa irratti raawwattuun deeggarsa hawaasa idil addunyaa irraa qabdu dhabaa jirtii jedhan. Roobii waraanni kaabaa fi kibba Gaazaatti deemaa jiru kan itti fufe yoo ta'u, lammiileen Filisxeem 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'an bokkaa cimaa roobaa jiruun rakkoo hamaa keessa jiru. Aangaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN tokko tajaajilli fayyaa bulchiinsa Filisxeem keessa jiru waan manca'eef dhukkuboonni daddarbaa jiru. Itti aansee ammoo rakkoon fayyaa hamaan dhufuu danda'a jechuun akeekkachiisan. Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Israa'el keessatti raawwachuun namoota 1,400 erga ajjeeseen booda 240 kan ta'an ammoo butee fudhachuu isaatiin ture waraanni kun kan jalqabe. Erga waraanichi jalqabamees namoonni 18,600 ol Gaazaa keessatti ajjeefamaniiru. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa ammoo harka 100 keessaa 70 kan ta'an dubartootaa fi daa'immanidha jechuun ibsa ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu. Kora waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kibxata tureen biyyoonni miseensota UN ta'an 153 yaada dhukaasni dhaabbachuu qaba jedhu deeggaraniiru. Yaadi dhukaasa dhaabuu kora waliigalaa UN irratti dhiyaatee raggaasifame kun garuu seerri dirqamaan hojiirra akka oolu taasisuun jiru. Biyyoonni 8 ammoo Israa'elii fi Ameerikaa hordofanii dhukaasni dhaabbachuu hin qabu jechuun yaada dhiyaate mormuun sagalee kennaniiru. Oostiriyaa, Cheek Republic, United Kingdom fi Jarman biyyoota 23 sagalee kennuurraa of qusatan keessatti argamu. Jimaata darbe ammoo yaada dirqama dhukaasni dhaabbachuu qaba jedhu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa yookaan United Nations Security Council dhiyeesse Ameerikaan Hamaas deebi'ee akka gurmaa'u taasisa jechuun humna sagaleen kuffisuu qabduun kufaa taasisteetti. Yaada korri waliigalaa UN dhiyeessee fi akeekkachiisa Joo Baayiden dhiyeessaniin boodadha. Ministeerri dhimma alaa Israa'el deeggarsa idil addunyaa argattes argachuu baattes waraana kana itti fufti kan jedhan. Amma dhukaasa dhaabuun shororkeessaa kan ta'e Hamaasiif kennaadha. Deebi'ee dhufee jiraattota Israa'el akka shororkeessuuf hayyamuudha jechuu isaanii ibsi waajjirri isaanii baasanii mul'isa. Ameerikaan hanga ammaatti yaada Israa'el kan deeggartu taatulleen aangoonni Ameerikaa tokko haleellaa Israa'el gaggeessaa jirtu mormaa akka jiran dhaga'amaattis jira. Mudde 2 bara 2023 ministeerri ittisaa Lloyd Austin Israa'el lammiilee nagaa Gaazaaf eegumsa yoo hin taasistu ta'e moo'icha seena qabeessa ta'e argamsiistee mo'amuu tarsiimawaa ta'e keessummeessuu dandeessi jechuun akeekkachiisan. Gorsaan nageenya biyyaalessaa White House gara Israa'el deemanii pirezidantii Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin dubbataniiru. Netanyahuun haasaa ajajoota waraanaa isaanii waliin taasisaniin waraanni kun hanga dhumaatti itti fufa, hanga injifannoon argamutti, Hamaas hanga baduutti jedhan. Dhiibbaa idil addunyaa ilaalchisee ammoo Netanyahuun eenyullee nu dhaabsisuu hin danda'u yaada jedhu kennaniiru. Israa'el haleellaa Gaazaatti gaggeessitu itti fufti. Hamaasiif michoonni isaas waraanicha itti fufaniiru. Kibxata darbe loltoonni Israa'el 10 kan ajjeefaman yoo ta'u, waraanni lafoo erga jalqabee booda lakkoofsa guddaa ta'uunis galmeeffameera.
Akka lakkoobsi UN agarsiisutti Filisxeemonni 360,060 ta'an dhibeewwan akka meninjaayitis akkasumas dhibeewwan daddarboo du'aatii daa'imman baay'eef sababa ta'an kan akka garaa kaasaaf saaxilamaniiru. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan waa'ee lola Hamaasiif Israa'el gidduutti adeemaa jiru akkanaan qindeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Multimedia madda seenaaf odeeffannooti.